guyyaa kuni guyyaa hundarra caala Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa kana haalanii filate namni guyyaa kana keessatti milkaa'e ibaadaa godhe Rabbi isaa gabbare akkasumaanuu soomane Rabbi subhaanahu wa ta'ala akka nama amata guutuu guyyaa tokkichaa yoo soomante akka nama amata guutuu soomantee itti siifisaaf kanaafuu guyyaa kanatti itti haa hirmaannu itti haa billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam obboleen islaamaa bakka jirtanitti Rabbi subhaanahu wa ta'ala nagayaa fi rahmata isaa isinirratti haa dhangalaasu inshallah gaafin qabarranta guyyaa ati jaalattu guyyaa kabajamaa guyyaa ati filatte guyyaa kami guyyaa arooza keetii moo guyyaa ilmi siif dhalate moo guyyaa ati makiinaa argatte yookiin mana yaaddu san argatte guyyaa sani guyyaa haalaan si jabaa guyyaa yookiin ati guyyaa biyyarraa baate Ameerikaa seente yookiin Awustiraaliyaa seente guyyaa si jabaa guyyaa ati guyyaan kuni guyyaa kiyyatte guyyaa dalagaa argatte moo guyyaa ati fakkeenyaaf iskoola fixxee giraajuweet gootee waan argatte guyyaa san akkamiin ilaalta guyyaa san guddistee kabajjii ilaaltaami guyyaa san caalaatiin si fidu guyyaa hundarra caala guyyaa kaati filatte san irra caala amanni guyyaa 365 Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyoota san keessarraa guyyaa filate qaba Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan uume keessaa way keessaa filate fakkeenyaaf addunyaa tana keessa bakka hunda uumeetii tolchee bareechee biyya adda addaa makkaa keessaa filate ilma namaatiis uumee nama hunda tolchee bareecheetii nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasumaanuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala malaa'ikatoota dila addunyaa hunda keessaa usaa uume keessaa tokkoof Jibriil anu Rabbi subhaanahu wa ta'ala galgalaas kophaa uume guyyaas kophaa uume galgala keessaa guyyaa 10 soomana boodaasan filate Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa keessaa moo guyyaa amma siif himuuteef guyyaan kuni zul hijjaa guyyaa ilmi namaa hajjitti ooyu ilmi namaa waygalatti dalagaa isaanii dalagaa ibaadaa taate hundi isaanii karaa tokko hundi isaanii karaa qilbaa hundi isaanii karaa rabbii isaanii guyyaa san Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyoota dila keessaa ummata keessaa guyyaa kana ummati filate kanaafuu guyyaa kuni guyyaa haalaan jabaate diliirraa fagaachuu qabna guyyaa kana khayrii heddummeeffachuu qabna khayrii ati guyyaa kana keessa dalayte guyyaa kana yoo soomante yoo ibaadaa goote yoo salaatte yoo du'aa goote guyyaa kanarraa adda Rabbi subhaanahu wa ta'ala dachaa godhee siif kan Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyoota kana keessa haalaan itti sifaas guyyaa kuni guyyaa hundarra caala Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa kana haalaan filate namni guyyaa kana keessatti milkaa'e ibaadaa godhe Rabbi isaa gabbare akkasumaanuu soomane Rabbi subhaanahu wa ta'ala akka nama amata guutuu guyyaa tokkichaa yoo soomante akka nama amata guutuu soomantee itti siifisaaf kanaafuu guyyaa kanatti itti haa hirmaannu itti haa dalagannu sahaboonni dhufanii jaaniin nama dalagaa nama jihaada deemuu nuu himii ni dalaynaa jaaniin Nabi sallallahu alaihi wasallam laa hin dandeessan jeen ammaas deebi'anii gaafatan irra deebi'anii nuu himi ni dalayna jaanii hin dandeessan laa abadan numaa hin dandeessan jeen ugguu saddeeysaa mooda jeen Nabi sallallahu alaihi wasallam namni tokko ka jihaada deemu dalagaan isaa yoo inni manarraa bahee hamma imaloo karaa jihaadaa deeme ati soomanuu yeroo inni manaa gabbee soomanuu qabdu jeen yeroo manaa gabbee salaata sagaduu qabdu jeen osoo addaa hin baasne yoo namni sun baatii jaa soomanuu qabda salaatu qabda halkanis guyyaas akkasumaanuu yoo amata taa'es akkasitti hamma inni mana galuu soomanuu qabda ibaadaa akkasi jabeessuu qabda dalagaan namni jihaada deemuu takkallee isan geessu jechuudha guyyaa kana dhufema guyyaa hundi caalu guyyaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala filate guyyaa ummanni mu'minoonni ummanni islaamaa hundi karaan isaanii qilbaarrate karaan isaanii karaa ibaadaarrate karaa ummanni addunyaarraa deemee isa dhaqa hajji dhaqa dhul hajja jechuudha namni hundinuu baatii tana guyyaa kana saamatan maalirratti khayrii irratti ibaadaa irratti soomanuu irratti khayrii adda addaa sadaqachuu irratti yoo ati khayrii xiqqaa takka arra dalayte
guyyaa kana keessa akka nama amata guutuu dalageeti. Yoo ati arra soomante guyyaa sagalan kana yoo soomante akka guyyaa amata sagal soomaneetti Rabbi subhaanahu wa ta'ala siif hisaaba. Yoo ati guyyaa kana keessa soomante Rabbi subhaanahu wa ta'ala dilii amata dabartee hunda sirraa dhiqa. Achitti sin hambisu ammasis Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan ajaa'ibaa. Dilii amata dhuftuu hundallee ammasis sirraa haqeesiif araarama si qulqulleessa. Akkamitti tola nuti guyyaa keessa dilii dalayna dhokonnee dilii dalayna halkan dalayna guyyaa dalayna nama dura dalayna diliin teenya hedduu akka gaaraa kanatti ol guddatte. Rabbi subhaanahu wa ta'ala carraa bareedaa carraa ajaa'ibaa kana nuu kenna. Itti haa fayyadamnu dila san Rabbi subhaanahu wa ta'ala akka nurraa lafa kaayu akka nuuf araaramu guyyaa bareedaa kana keessatti haatti hirmaannu ibaadaa godhuudhaan Rabbii keenya gabbaruudhaan zikrii heddummeessuudhaan sunnaa sagaduudhaan akkasumaan Rabbii keenya du'aa'ii godhachuudhaan du'aa irraa hajamna. Yeroo amma yeroo jabduu yeroo badduu yeroo hamtuu tana keessatti du'aa irraa hajamna. Bakka jirtanitti hamma dandeessan du'aa'ii itti fufaan dhaabisina. Du'aa'iin waraana Rabbi subhaanahu wa ta'ala itti Rabbiitti kadhatanii Rabbi irraa arkatan. Kanaafuu inshaallah guyyaan irra caalu Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyoota hunda keessaa filate san keessa jirra. Kanaafuu guyyaa kana haatti hirmaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nije yoo namni tokko jihaadaaf shahiidaaf jihaada ta'u manaa gabbee achumaan bahee deebi'e yoo ati guyyaa kana itti fayyadamtee ibaadaa gootee soomantee khayrii adda addaatti dalagattee nama sanirra caalta jeen. Reefu maal jee nam tokkollee ni dalaguu jee Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yoo ammoo namni kuni jihaada manaa gabbee yoo mana khayrii kana itti dalagatte guyyaa kudhanan kana ibaadaa gootee itti dalagatte soomantee nama guyyaa kana godheeti shahiidaarra caala. Ammoo namni sun kutee yoo achumaanuu akhiram yoo achumaan du'e isaatu nama kaanirra hundarra caala. Yoo ati namni tokko kutee jihaada godhee deebi'ee atiitu irra caala. Waan ajaa'ibaa yoo achumaan kutee hafee du'e malee. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa hundarra caalu guyyaa bareedaa guyyaa khayriiti guyyaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaatii miti jaalate ilma namaatii miti filate Rabbi subhaanahu wa ta'ala olteetu guyyaa bareedaa kana ji'ee filate guyyaa kana guyyaalee reefu jenne san guyyaa aruuza keetii guyyaa makiinaa bitatte guyyaa mana bitatte guyyaa Ameerikaa dhufte guyyaa biyya addaa jaalattu kana qotte guyyaa giraajuweeshina goote san irra siif caalu qaba guyyaan kun guyyaa hundarra nuuf caalu qaba. Itti haa fayyadamnu haa soomannu haa ibaadaa heddummeessinu haa sagannu haa du'aa'ii goonu zikrii haa goonu inshaallah guyyaan kun akka nun dabre yoo amata dhufu kaan dhaqqabuu Rabbi guddaa qofaaf bi'a. Kanaafuu guyyaa kanatti haatti saammannu haatti khayrii adda addaa itti dalagannu inshaallah asuma raawwanna hamma yeroo biraa wal agarru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.